makiinaa ergitee siifuu fidaniif gaafa siifuu fidaniif meeshaa dhiiraa bilginnaa mana suuqitii bittee fi anatu si fuudhaa na wajjin buliyetteeni namichi isaan lachuu wajjiniin akkanititti isiinis siifuu bilginnaa godhuudhaaf meeshaa dhiiraa bittee qaama saalaa dhiiraa bittee shaangullitii siifuu fuudhuudhaaf wajjiniin teessi wajjin raffisuudhaaf maaliif itti hojjete gaa isiin mee rakkoo qabdi namichis rakkoo qaba namitittiinis rakkoo qabdi laa itti hojjetan xonqaa itti hojjetan kaza micayoon maal jetti amma hoo namittiin yoo siifuun hojii galte namittiin hin maraattee baati yoo siifuu fidan namittiin si fayyiti namichis nagaan jiraata gaafa kaas siifuun hojii galte amma mana kontraata mana sanii baatee hojii amma mana itti maraattu kana gaafa mana itti maraattu kana galtu namichi arabdichi kunis siifuu inni maal itti gate gaa inni hojjechuu barbaadu siifuu mana kaates cinqamtii isaa yaaddii waa'ee biiroo taasifte bar amma irratti kadhatanii efa charchii deemtee baay'inatte malee duraan waa'ee biiroo takkitti jammarran addaan hin kuttu mana kana keessatti qophaa haasofte akkana nagootee dhiira maqaa qooftaa Yesuus jabaadha Yesuus gooftaadha jawwee natti bitanii akkana nagootee jettee addaan hin kuttu amma dhiifte malee duraan yeroo ture tokkoffaanii fudhadhu san waa'uma kana haasofte addaan hin kuttu amma dhiifte maaliif irratti kadhata waan ta'eef dhiifte amma wangeela irratti qabanii kadhatanii charchis geessine kadaaf dhiifte malee duraan gisee tokkoffaanii fudhusan waa'uma biiroo kana haasofte waa'ee biiroo kana addaan hin kuttu duduute amma immoo dhuftee bakka hojii san ilaaqee fide amala aqee laalilaa isiin maaliif namittiin biiroo maraattee badde maqaa isaatiin maqaa siifuutiin inni maaliif akka namittiin immoo siifuu hojii galchiti malee waa'ee kanatti yaaddu namichi immoo akka namittiin siifuu hojii galchitu hin barbaadu achiin booda namittii maraache akka yeroo hundaa isii siifuu fiddu bakka hojiitiin carraa argatu qabe amma isii fidaa obira bulchitii iffidaa obira bulchitii iffidaa obira bulchiti garuu homaan angoo dhagette danda'anii na fiduu homaan angoo dhagette gaasiin maalitti hin beekaa rabbitu beekaa homaan angoo danda'anii jette garuu waan hunda irratti yaaduu hin danda'anii hin qaban jette amma immoo bakka hojii san eefa mana madaamii kana seente bilbilee dhufee eessa jirta jee lookshinii ergee fi dhufee na laalee na biraa deemee torbee tokkotti maraatte bakka akkuma namitti sanitti taatee jechuudha gaafa maraatula bilbileen hindi beekamitiire bilbileen kootu kuno maraatta jeeni namittumti dallalaatuni biirootuni bilbiltee fayyitee siinu maraattu dhamiti fayyitee eessa minaamin jettee masii irratti bilbiltee gaafa kaan masiin irratti cuftee minaamina baddeem amma yoo ati bilbiltee sirratti cufti hin kaastu bilbil anuu bilbileef nama kumatu bilbileef hin kaaftu sirraa bilbil yoo si ta'uu beektu sirratti cufti namichis akkuma san narratti cufe namichi arabdichi bilbilee shoot been nangenana karratanya way kas bira dem tekkana yenna naratu blok na god hin beeka waan ta'eef tiktokii keenya hin arganii kan masii hin arganii hunda argan akkas godhanii maraachan amma immoo isiin maal jetti hojiin galaa malee yoo amma gal jette akka tasirraan qalibanii sa'aatii 24 kanoo dubbataa wasti amma wanti isii baaseef yoo ani nan galcha jee hin diddi bakka amma mooni amanee hojii galchuu narrakkan na sodaa gara biyyaa galchuuf hin diddi jarri immoo maal jedhama siifa poolisii yaamne poolisiin haa galchu isiin immoo hin boochi birriin qabu maatiin koo akka qalleedha hojjechuun barbaada hoggaa lama firiin hojjechaa ba'e amma immoo nan hojjedha akkaman ta'a maatii kee amma anu fayyeera tiji maaloo hojiin barbaada haati toon qabdu qabeenya warri silaa hoggaa lama muluu birrii si nyaatanii hoggaa lama birrii takkan qabdu siin coontun hoggaa lama efa birrii kana nyaata hojjechuu jammarte garuu dirhama takkan qabdu hoggaa lama kan hojjette jechuudha. Geetaan carraan keenya bar carraa gagama geetaan gagama akka carraa keenyaan jiru matalay maatiin keenya waaqayyo ishee fayyisu waan hundaaf dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Amma na bira jirti amma seen lubbu galuun barbaadu akkaman godhaan hin galu jetti gaa. Obboleessi immoo nu ergee jira nu ergee haa galtu. Isiin immoo yoo galu jette yeroo tokkicha hojii gashiiti ilaali yoo galu yoo hojjette sana booda yoo garuutti deebi'a taanaan gara gashuu shi barbaachisa. Naan lolu garuu booma jarri kun immoo nan lolu garu. Hojii honan galche jarri kun amma jarri masiin kun faama giseen ximjee hojii galche booda itti gaafataman an jedhan wukkilinnaa naa kenna. Okay. Yaa sammuu wal mammariyadhaati. Isiin immoo ammoo hojii nan barbaada ijoollee cidaatiidhaan as chaarjaa bira of maddii galchee aqeeqeetu nan laala
namittiidhaan bilbila naa kenniti yoo isiin rakkoo qabatte natti minan je'anii akkasitti walii galee nan gala. Garuu yoo rakkoo isiirra ga'ee sitti gaafatama naan jedhanii dhadhaan akka galan. Isaan maal jedhu birrii walitti guurra fi galchina jedhan garuu hamma ammaatitti waa'ee siituu dubbataa hin jiran. Kaleessa qabee geessa kennaan fayyitee hojii haa galtu jetti. Garuu amma siin hojii galte maaliif xonqaayii arabaa waan ta'eef gaafa mana arabaa deemte itti ka'a. Akkaman godhaa. Oh my god. Ijoolleen amma lafaa fuutee mana si taa'aa ijoolleen dhiiraa fi gisee mana ijaarratii dhufte naguma jee torbee kan gultu hojii galte jee. Hin turtu jee kan isaan kun hojii galtee guyyaa tokko bichaa galtee ufti jee. Ijaarratutti hojjechiise kaasanii. Eeyyee kan lubbuu an nama maafan gali jee an amma uruusii saamtee naa galtee charchii guddaa geessanii galtee bakka kunoo eenyu saffaa bira namicha kunoo naqamtee fa'aa adaamaa fa'aa isa geessanii achitti abanii achuma geessanii achitti irraa baasanii paaspoortii si irra darbee ji'a lama darbee reefa dhumate achi geessanii charchii sana dhaqxee aamiroosii bartee irraa rukutanii gisee warraatti akkanumatti giseetti amma inni hirriphaa yoo araba argeetti kaa maaliif hojii arabaa waan ta'e hojiin arabaa bexaam kabbaadidha bara bexaam kabbaadidha xonqaayiin arabaa. Dia bayar ulfaata dhugaa hojii waaqayyooti malee namarraan cabu dhugaa rabbii garuu. Wanti dibara kam godhu. Masii makaa jimmarii adda akka fayyadudha. Kunoo shunkurtii wanna nyaatanii waxii siin gootii manas naaf qulqulleestii bunas naaf dhaabbii amma fayyaadha bara anamma wanti nan sodaadhee isiin amma birriin qabduu boochi malee amma yoo mana arabaa seente amma keessattuu bishaan irratti lakkafani namitti isiin gisee biiroo sana agartee sirriitti dhiqatti miti amma shaaworii gizeedhaan kafana hoo maashiniin taraa torbee miiqatan mana ijaazatitti hin beektan isin torbee nan miicadhaan kafana koo isiin garuudha taraa horofaan eeggattu laa harkaan miiciti harkaan miicitee fannifti shaaworii galgalas niqatti ganama si niqatti shintibeetii seentee jennaan mataa sii kana qaqqabuudhaaf guyyaa tokko irra oolu sa'aatii 24 shintibeetii seennaan balbala irratti ufu qulqulleessu akka uf qaqqabde akkatti siin uf qaqqabdu akkatti siin dhiqattu akkatti siin qulqullina si eegdu shintibeetii keessaa siin baatu bishaan irratti lakkafe bakka bishaan irratti itti hojjetani namichi qulqullina kan kee eegda ja'a miti kunoo akkitti itti hojjetan shintibeetii keessaan baatu abadan mataa kana la kaleessa aaraa waan qibaatii dibe ammoo kaatee miicitee ammuma kaatee wannoo itti gootee ammoo hiiktee ammuma uf yoo amma oofteef ammuma hiikti yoo amma tolchiteef ammuma barabbartee ammuma akka ta'e gootee istaayilii si qaqqayyartu beektu bakka of qaqqabutti kunoo bakka saamunaan harkaan bu'u mana kana eega ufte shaampoo fudhatti qibaatii fudhatti kireemii fudhatti xinqeesoo jaallaatu bakka xinqiteetu kaanuma kaan dibatteetu achuma kaayi. Masii ifaa jimmarii addaati akka ta'e godha yoo galtistee yaani namni illee dorsee galteetu waldaa deemtu malee akkanatti hin ta'u hojiitti deebinaan rakkisaadha. Yoo giddiin akka amma jaan kana poolisiidhaan galchine malee hin galtu ofiisiitiin akkatti cha'u jettee hin galtu dhugaa rabbii hin galtu. Yaa akkas gochuudha yookiin yoo ishii fedha ishii malee hin galatti poolisiidhaan galchanii ta'u achi boodallee deemuu dandeessi. Poolisiin dhufee yoo fuudhe malee abadaan poolisiin dhufee yoo fuudhe malee akkatti asirraa hin qabu hin galtu. Amma naan gala jennaan laasi jettee wasiin naan galtu ani fayyaan qabaa maaliif akkas jettaa nan hojjedhaan hojii koon barbaade meebii mee torbee lama nan laala yoon hojii qulqullinaa wayii arge galcheetan laaletan rabboo gargaaree hojjette haa hojjettu yoo dadhabdamte akkuma godhare. Warra birootiin kennanii ofuma keetii gashiitii yaali. An ammoo iji poolisitti arguu poolisitti kennuu nama rarrabsu poolisiin amma qaxxitaan galchu. Ya, isaanis immoo waan baay'ee dhula dhabus miti illeen dubbisi. Laa tikkeetti ofii kiyyaa muree fi isaan tikkeetti saddeetanii fuudhan jeeta yaade garuu ani waan hin beekatu wajjin akka dhiisan garuu homaanuu nagaan jirtu baramu homaanan dhibbuu yoo waccuu yoo rafte saayilentidha yoo kaatu saayilentidha ይፋርፈቲ ይንከደቲ ወንጌለ ዱብስቲ በቃ ነፃ ዳም በር አኒ ሜቢ ጀመለ ያም ፈይተ በር ነፃ ሲጅት ጌታ አሞ ማኑ ነታሪ ኦጂ ጃርቲ ዋንቴ ዮጂ ገንተ ትዴቡ ደዳረ ያንዲ በቃ ካን ዮጂ ጀራ ዋንቴ ሜቢ ትዴቢ እና የተን ቶጂ ጆጂ ገሽቲ ያሊ ዋንዳ ዋቃ የሲ ገርጋራ ፈንዴ ካን ወንጃ ለይከሙ እሺ
Qoyti sorry ila dhugaan moo wanti sin jedhu waaqayyo isaa eebbisuu jabduudhaati dhugaa dubbachuu fi baay'ee si ajaa'ibsiifadha. Galatoomi waan isaa eebbisuu. Dhadhaa argeen ture amma viidiyoo kee irratti. Eshi lubbu. Dhadhaa mijaa'u. Kan mataa qabdaa? Ayyee lubbu. 25 birrii 15 jira. Ayyee 25 barbaada. Maal keessa jira? Ani amma keessa godhee feestaalii isaaba nan guduufa. Baay'ee qorra waan ta'eef laastitii keessa soo gochuu barbaada siifan godha rakkoon qabu. Ani garuu akka miizanii tan gurgura. Okay, akkasumatti naa fidii isaa micaa kana bichaa lakkii biyya galchina soo kenne biyya galchina. Ino hojjannaa ayidii sana hojjedhaaf ani kaansileeshinii sana bichaa nattaaf. Waaqayyo waanuma ta'e adda hundaa galma siif haa gawaadhu kun dhugaa waaqayyo. Dhugaan isa akkuma keessaa sooshaal miidiyaatti hin arge. Gurree koonaaf jira jecha siin qabu. Gooftaan gosaa eebbisu. Waamii kootii nan beekaa gurreen ana waan baay'ee naa ta'e waan baay'ee ijoollee ta'e garuu hin himamu wanti inni balleessaa isaa takkitti himama malee garraamummaan isaa himamu dhugaa rabbiin wanna gurreen naaf ta'e anatu beeka guyyaa gaaf takkaa waa'ee gurree dubbadheen beeku gurreen nama gaarii nama miskiinan dhugaa rabbii hubadhaati ilaalaa balleessa dhugaa ani sooba irra dibaa minaamina beeku warri kufaltan buloo kun isin godhu dhugaa rabbiin namni takka ka shilingii takka namaan baafne namni takka shilingii naman gargaarre hameenya manatti hin gaminaa. Hammeenya manatti hin gaminaa. Arrasaatu birrii 4,500 shaanxan baasu hin jiru. Hatta kuno warri gaafadhaa gammee faanii bakki warra jarkaanii fe'usan barmeela warra fe'usan barmeelli 4,500 hin baasu. Garuu eefa jettanitti qannatanii himatanii wal kufisoo osoo hin taane akka haqaatitti meeshaa asiiti isiinis haqa siin nu biraa qabdi haqa sii gurree biraa qabdi. Haqa sii sannan kaffalaa walitti. Garuu dawlatti guruu. Kanaafuu immoo gurreen immoo kana muruun kaffaluu jeega akkam godhuree. 4,500 maafan kaffala je meeshaan kun kiiloo 35 ja isin immoo isa naa kaffaltu malee itti irraan buutu kun amma maatti footoo isaa maxxastee bo'aa jirti. Hiyyeessa wajjin gargaarree birricha hiyyeessi nu eebbisa. Kanaafuu micaa kana gargaarree obboleessa keenya kana lakkii gara biyyaa galchee. Mucaa kana kaansileeshinii bichaa nattaa fidatu birrii takka irraan fudhadhu ayidii isaa hojjedheen sin fuuldurattan itti kennan. Kaansileeshinii isaa bichaa nattaa fidatu. Maaf jiraadhu qaalii koo. Jechisi. Ishee akka dubbachuu hin danda'amu. Naa jiraadhaa. Hundi keessanuu dubbadhaash. Eshi lubbu bakka waasaappiidhaan haa jedhu gurree koo ani immoo waan sirraa fi waan si gargaaru jiraate waasaappi na dubbisi ani duuban jira ishii qaalii koo. Gurree toon baay'een ijoolleen kaansileeshinii amma ta'e hin gargaaranii deebisiti immoo iddoo malee jira waan ta'eef asirratti dubbateera waan ta'eef ofitti fudhatu. 500 himatte miidhoontu. Inni isa akkam godhure malee waan jawisaan balleessu fayyinatti matu waan gurreen balleessu. Waa'ee micayyoo sanaa immoo jechuudha dhugaa rabbii waa'ee micayyoo sanaa immoo dubbadhee sin beeku ijoollee waan na beekaniifan dubbachuu dhiiseen hojiin kiyya waan na ibsuufan dubbachuu dhiise garuu micayyoo sun amma keessa darbaa micayyoo sana Abudaabii dirasii deemeen kun tiijii faatti madde Abudaabii dirasii deemeen dhiifama ishii gaafadhe micoo san osoon tiijii faatti nimin osoon jawwisaatti nimin osoon abdiitti nimin osoon sooyyeetti niminin Abudaabii dirasii ofii kiyyaa deemeen dhiifama ishii gaafadhe miini kee akkana kanatti badee birrii isaa irree gadu itti hin jedhu. Gurreen faanne barna harkatti bade mana qayyarraan galaa gatan mana biratti jee. Birrii siifan kaffalan jee anis wal gurrata sii kaffalan dhaa jette. Bakka maaliif isiin birriin barbaadaa jette. Birrii 4,500 gaafatte gaa gurreen hadhaalee Oromoo birrii 6,000. Kiiloo 37 bari uffata kiiloo 37 ijoollee kana faradaamee isiniyyuu uffanni kiiloo 37 akkamitti 4,500 ta'a. Kiiloo mazzaneen irraa fuudh sin naggeeffachiisa qo'e tiijii. Miichi kan ishii miti dhugaa waaqa qo'e waaqayyo immoo har'a dhugaa naa bayyaanaa jechuudha waaqni dhugaa kooti. Abbaa gurreetti harkatti fayyadatte hin kaffalama. No qo'e siifan hima qo'e miichi immoo kan ishii miti dhugaa waaqayyo. Ta'ullee namni 1,500 kaffalu hin jiru gabiyyaan 4,000 eessaa fida midhaan kun har'ame. 4,500 eessaa fidee kaffalame natti hima har'a inni xalaxalamaa oolee guyyaatti meebii 200 argatan. Xalaxalamaa oolee meebii 100 argatan. Miini sun amma kan ishii Abudaabii jirtuu sanaati moo kan ishiin ani micayyoo ishiin arrabsitu kana amma beeku ani ilaali ishii kanan beeka dhaggeeffadha ishiin arrabsitu miti ani ishiin beeku kan na erge ishii kan dhaggeeffadha amma. Kan Abudaabii jirtu saniiti kan ati mi'a biraa feete obboleettiidha. Ani mee dhaqeera bee lubbuu ishii bira bee ishii Abudaabii sana bira dhaqeen dhiifama gaafadheen akka miini badee hubachiiseen biraa galee
Takka haati miyaa ammoo ishii miti immoo haati miyaa. Ishuma yaada hunduu garma gara yaada hiika abjii lola malee ishuma. Haati miyaa ergitanyaadha ishii Abu Dhabii sana. Dhugaa waaqa. Naafutee galtan ani taari nu waliin beeku kaashumatu naafutee galtanaa jettee kana fuudhee deemu ishumarraa gara kan Abu Dhabii sana. Malee ati taari beeku badalii ajjeettu kan. mi'a naafutee galta kan jette ishii Abu Dhabii sana malee ishii badiliyaa ishii sana beektu jechuudha. Ani an badaliyaa isaa wajjin isaasaan qabu ani ishaanis waliin beeku garuu ati addee kaachiifate malee. Malee ani intinii miti kaani ishii sunumaa Jeni garuu suni walitti dhiyeenya sin qabna biyyaanis ol beennas bakka tokko hojjennas cayyoo amma Abu Dhabii sana. yaa ishiin immoo haati miyaa namiti jette malee immoo ishiin nama tokko Haati ishiin nu arrabsitu kun amma haadha miyaas miti garuu immoo in argatti guddaa ishii garuu haati miyaa ishii miti dhugaa rabbii. Ani haati miyaa ishuma Abu Dhabii jirtu sana ishuma nani deemee too hubachiise sanadha garuu immoo ishiin Abu Dhabii immoo as deebisteet haati miyaa namiti jetti. Dhugaa kanaafiyyuu anoon balleesse dhugaa rabbii eenyumatti osoo hin himiniin balleessaa koo sana baadha. Yoon balleesse hin balleessu iyyuu malee yoon balleesse yookiin dhiifaman gaafadhaa yookiin hin danda'uun jedha garuu borumaafiyyuu lakki ijoolleen akka irraa barumsa argataniifani borumaafiyyuu gaafa waan tokko fayyadamtan dhugaa amma tokko ijoollee keenya irraan fayyadamaa dhugaa rabbii nuyi garuu an keessummeessunis ijoollee dhuma keenyadha ijoollee keenya yeroo isin jirmoo